Goota jahatam duram osoo lafti bariitee akka arraatti Oromoon roogmaraan muuziqaaf artii isaa dagaagfatee gara biizinasaatti jijjiirrachuun dhaloota qaroomee qabaachuu isaatiin duram bara Oromoof lafti dukkanaa Oromoon artii aadaa seenaaf hoodasaa dagaagfatee dhalootaaf dabarsuu lakkisiiti afaan ifiitiin dubbachuun qormaata olaanaa itti tahee tureessan dargaggoonni gaafasanii maanguddooleen arraantanam afaan Oromoo bakka hufe aadaa Oromoo gola keessaa baasanii mul'isuudhaaf hojii jabaa bara itti jalqaban akka ta'e galmeewwan seenaa ni mul'isam. Artiin ammayyaa akka Itoophiyaatti afaan Oromoodhaa direedhaa keessatti biqilee sabboonummaan Oromoo asitti biqilee qabsaa'onni Oromoodhaa jalqabaa qabsoon Oromoodhaa gaafa Oromoon qabsoodhaaf mirgaaf haqaaf lafaa kaatu qabsoon Oromoo dura bifa aadaadhaatiin as Afran Qalloo irratti jalqabamte sun deemtee qabsoo hidhannoo taatee gara Baalee baatee qabsoo bifa wal gargaarsaatiin gara Machaatoo Lamaatiin bifa gara biraatiinis deemte akkasi guddachaadhaa sabboonummaan Oromoo guddachaadhaa dhufe. Kana keessatti artistoonni Oromoodhaa ijoolleen dirree dhawaadhaa bakka guddaadha qaban. Artist Ali Shabboorraa eegalee artistoonni keenya afaan keenya aadaa keenya eenyummaa keenya ibsuu keessatti bakka guddaadha qaban. Artistootni gameeyyiin dargaggoota gaafasanii aarsaaf wareegama olaanaa kafaluudhaan Oromoodhaaf artii dhalchan. Keessa tokko kan tahee fi namni sirbi afaan Oromoodhaa reediyoo cabsuu akka hin dandeenye jalqaba reediyoodhaan wallisee garsiise Yoonis Abdullaahi. Tibba kana gara magaalaa dhaloota isaa fi madda arkama artii taate dirree dhawaadhaa dhufee ture. Sababni guddaan inni gara magaalaa tanaa itti dhufe immoo dargaggoota tuta guddina aadaaf artii Oromoo Afran Qalloo ja'u gurmaawanii sochiiwwan aadaa shubbisa sabaa garsiisaa jiran waltajjii beekamtii qophooyte irratti keessummaa kabajaa ta'uun ture. Namni jabaan muuziqaa Oromoodhaa hangafni qabsaa'otaa namni jalqaba sirba bilisummaadhaa weeddisee Oromoodhaan dhamsiise Yoonis Abdullaahi gara waltajjii bahuudhaan garaagarummaa bara dargaggummaa isaaniitii fi har'a waggoota 60 booda dhalootni Oromoo dhufe akkanaan tarreessan ture. Eegale kun nasiiba qaban dardaraa isaan beetiita dardaraati beetiita Oromooti. Oromoon aartistiin dardara lamaa jira yeroo nuti Abdusalaam Haaji Muusaa fi Ismaa'iil Galmoo jedhan لبوا تجاروني مواتك تجار ورجي ما تلاقيه إلى آخره هذا كذا تجار ونمد جامي مالك أبجان لما خرج لما خنيس باتي هون تجوا بقبل جو قبل اللي هنا من أرى نسيب جولة أفرن كلون كبتو بلشان إتعانا موتو ما قوتو در ربي قريب waltajjii dadammaqina aartii fi beekamtii dargaggoota tuta guddina aadaaf aartii Oromootiif sochii taasisaa jiraniif laachuuf qophooytee tanam wayita saaqan akka aadaa Oromootti eeybaan ture. Akkuma ammaan kana nagaan jiraannutti nagaa Rabbi nu haa jiraachisu. Rabbi isinirraa haa jijjiiru. Rabbi isinirraa haa jijjiiru. Nama dirree fi Rabbi roodu Rabbi isin haa godhu. Nama dirree fi nagaa boru Rabbi isin haa godhu. nama namantu ina kana mara ngajenne kana maya dura bisina godo akkuma madura na maya danitti nama maya do sina godo irre sina ansu hamtu rabbi sina raqabo kanu raqabo rabbi bi ak subhana rabbika. Artistoota gameeyyii seenaa muuziqaa Oromoo keessatti ummata isaaniitiif hojii bal'aa hojjechuun ol kaayan kanneen akka artist Nuhoo Goobanaa, artist Abdoo Taabitee fi Ibrahim Haji Ali Boruufaadhaaf yaadannoo sammuu gaggeessuun dhalootni arraantanaa amaanaa bara dabreessan itti fufsiisuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Galatooma
Seenaa industirii muuziqaaf afaan Oromoo keessatti magaalaan Dirree Dhawaadhaa gumaacha olaanaa akka qabdu mamiin hin jiru. Waggoota 60 dura bara jalqaba muuziqaa Oromootiif dargaggootni gaafasanii maanguddooleen arraantanaa hawwisoo jalqabaa afran qalloo jau hundeessanirraa eegaluudhaan wal harkaa fuudhiinsaan artiin Oromoo artistoota kumaatamaan horachuun dandeehameeti jira. Har'aas taanaan dargaggootni sochii artii keessatti jiran maqaa olaanaa muuziqaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabu afran qalloo ja'uun lafaa ka'an aadaa Oromoo leellisuudhaaf hojiilee garagaraa hojjechaati jiran. Barreessaan tuuta guddina aadaaf artii Oromoo afran qalloo dargaggoo Jamaal waa'ee sochii tuuta isaanii bifa kanaan ture kan tarreesse. Sochiin keenya tuutni afran qalloo magaalaa keessa kan jiru akkasuma aadaa teenya jechuun ona afran qalloo kana keessatti gama shaggooyyeetiin ta'ee geerarsaa jira, mirrigaa jira, akkasuma aadaa fi hooda waa hedduutu jira jechuudha. Isa kana gama baadiyyaa deemnee ijoolleen magaalaa jiranii fi akkasuma biyya tanarraa ala jiranillee namni aadaa teenya tana akka baratu dhaloonni haareen kun akka aadaa teenya baratu godhuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jirraa jeetiin abdaddaa. Miseensi keenya baay'eedha. Akkasuma gara baadiyyaallee jira. Mataa kiyyarraa baadiyyaarraa kan hin dhufu jechuudha. Walumaa galatti baadiyyaatii fi haas keessa jiru walitti hedduudha. Gama shubbisaa hawwisootiin ta'ee gama faashin shoo illee agarsiisni jira. Walumaanuu baay'eedha yaada. Dura ta'an tuuta guddina aadaaf artii Oromoo afran qalloo dargaggoo Kaliifaa Mahammad waltajjii irratti haasaa baga nagaan dhuftanii taasisaniiti jiran. Artistoota buleeyyii fi dargaggeessa ammaan tanaa akkana walii qabuu keenyaaf hedduu gammachuun na dhaga'ame. Baga nagaan dhuftan. Keessaafu hawwisoon afran qallootii fi akkasumas ijoolleen miseensa keenya bu'aa bahii nuti keessa dabarree gammachuu guyyaa irraan tanaa harkuu keenyaaf alhamdulillah jecha wal jala barootan sadeen kana badhaasni nuti guuraa jirru hawaasa hedduu nu dammaqsaa jira. Barana akka biyyoolessaatti badhaasa fuudhuu keenya amata dabreesaa kana hoggaa sagantaa qopheessinu Miss Tourism ture. Amma aadaa waliigalaa nyaannee jirra. Ilmi buleeyyii teenyaa Aadde Makkee Abdullaahi leencoonis barana Odaa Awwaardii nu seenee jira. Sochiin amma deemaa jiru bareedaadha, dammaqaa jirra jechuudha. Baga kanaan nu gahe. Kanaaf artistoota gurguddaan nu jidduutti argama waan hedduu hin dubbadhu. Isaan anaaf fakkeenya. Kanaaf yoo rabbi jee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sochiin artiidhaa akka jirutti karoorri keenya kan amata dabreerraa amata kana gabaabsee yookaan dubbadhu yoo rabbi jee bifa barruutiin waan nu ibsa. Akkasumas muuziyeemii takka maateeriyaalii gartee aadaadhaa walitti qabnee afran qalloo fakkeenya ta'uudhaaf hanqa dandeenyutti ni hojjenna. Aadaa baadiyyaa keessa jirtu hara magaalaa finnee waan dandeenyutti sochii itti jirra. Barruun takkaas qophaa'ee jira. Sanis yoo rabbi jee amata dhufutti waan haaraan akkaan dhufu abdiidhaan qaba. Namootaan asirratti nu jajjabeessan hedduudha. Maqaa isaaniillee dubbachuu baadhu warreen asaasa waan akkanaatiin nu jalaa deemaa jiran keessaafuu nu jajjabeessaa jiran Maastar Hassan Abdulqaadir, Ustaad Amiinee, Obbo Ammee Kabiiraa jechuudha. Akkasumas biiroo bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa keessaafuu hoggansoota keessatti yeroo ammaan tanaa leeyilii gaafta kan rakkinni nu qunname leeyilii halkanirraa sa'a jaada wallee nu jalaa kaasee rakkoo nu baasee jira. Kabajaa guddaa osoo hin kennineef hin dabru kantiibaa bulchiinsa kabajamaa Obbo Khadiir Jawaar sila hamileenaa kan ta'anii fi natti tola. Biiroo dargaggoo fi ispoortii fi biiroo aadaa fi turizimii akkasumas hoggansa biiroo bulchiinsaatis Obbo Shaakir Ahmad nu jidduu jiran isaanis warra qaamaa fi silkiidhaan eessa geenyee fi akkam geenyee nu deeggaraa jiran akkasumas miseensa dadhabee ifadde osoo hin jenne artii tanaa siingeef galatoomaan ja'a warra amata dabree nu wajjin waan kana kabajee abdoota biteefaa nu hoggobanaafaa osoo arraan tana nu wajji jiraatanii gammachuu teenya bakka isaan hin jirretti kabajuun keenya qalbii nu cabaa fuulli rabbiitti haa tolu jenneetti isaan eebisna.
du'aayii goonaa fi haasawwan dheeradhu kana keessummoota kabajaa keessa waltajjii tana akka qophooytuuf ka'umsa olaanaa kan ta'aniif deeggarsa kan taasisan hogganaan waajjira aadaaf turizimii bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Miikaa'el Indaaladhaam sochiiwwan muuziqaa Oromoo keessatti magaalaan tun magaalaa seena qabeettiidha jedhan biiftuu fi qaroominni gara bahaati makmaaksa jiru biyya teenyatti akka dhalatu kanneen taasisan keessa hangaftootni afran qalloo gumaacha olaanaa taasisaniiti jiran har'aas taanaan waajjirri keenya dhaloota har'aa amaanaa abbootii isaanii qeebaluudhaan itti fufsiisuun carraaqaa jiran tinnisuu fi deeggaruuf qophii ta'uu kan itti himan እንግዲህ በሀገራችን አንድ አባባል አለ ጥበብና ፀሐይ ከወደ ምስራቅ ይባላል ጥበብና ፀሐይ ከወደ ምስራቅ biyya keenyatti makmaaksi qaroominaa fi biiftuun gara bahaati ja'uutu jira makmaaksi kunis akka makmaakamu warreen taasisan keessaa tokko hawwisoo afran qallooti bara 1953 hanga bara 1954tti isaan tokkodha Dirree Dhawaan magaalaa aartii biyya muuziqaati kan taasisan keessaa baandii afran qallooti artistoota gameeyyii biyyi keenya ni qabdi jettu keessaa artistoonni afran qalloo keessatti argaman arraas taanaan dargaggoonni maqaa afran qallootiin gurmaa'anii faana isaanii hordofuudhaan sochii aadaa fi aartiidhaan hojjechaa jiran nutis akka aadaa fi turizimii bulchiinsa Dirree Dhawaatti sochiin dargaggoonni tuuta aadaa fi aartii afran qalloo gurmaa'uudhaan hojjechaa jiran deeggaruudhaan jajjaboo akka abbootii isaanii akka tahaniif bakka bu'oota akka Dr. Ali Birraa keessaa akka argamaniif tinnisuudhaan waan nurraa eeggamu hunda ni baanna. keessummaan kabajaa waltajjii tanaatii fi itti aanaa hoogganaan paartii badhaadhinaa obbo Shaakir Ahmad dargaggoota aadaa afaaniif aartii sabaa guddisuudhaaf sochiirra jiran bakkaan geeyuudhaaf tumsi namoota maraa ni barbaachisa jaan sochiiwwan guddina aadaaf aartiidhaaf taasifamu kan tinnisu tahuu mirkaneessan. Aartiin roga afaan Oromootiin keessattuu bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti akka dagaaggochuuf halkanii guyyaa tattaaffii godhaati kan turan isaan kana yeroo jennu Dirreen Dhawaa bu'uura aartiiti kan akka Dr. Ali Birraa fi kan biraatis bal'inaan bulchiinsa Dirree Dhawaa keessaa kan bahan isaanis fakkaataan akka isaanii bal'inaan Dirree Dhawaa keessaa bahee Dirree Dhawaa qofaaf osoo hin taane guutuu Oromiyaatiif guutuu Oromiyaa qofa osoo hin taane guutuu biyyaatiif bahuu ni danda'a bal'inaan oomishuu qabnaa kan jiruuf hojii guddaadha hojiin hojjechaa jiru hojii saniif hanqa dandeenyetti akka bulchiinsaattis cinaa dhaabbachaa hamilee kannaa fi osoo dadhabeen jennetti yeroo dheeraa fudhatee hojii hojjechaa ture hojiin tunqaa galma kan ga'uu dandeessu yoomi kan jennee kan fudhannu taate kan hundaa yoo taate qofa tanaafuu akka bulchiinsaattis aartiin kun akka guddatu hundi keenya cinaa dhaabbachuuf qophiidha keessattuu abbootiin qabeenyaa bulchiinsa Dirree Dhawaa keessa jirtu guutuu fi guututti kan cinaa dhaabbannee hamataa keenyaa kan goonu yoo ta'e yeroo gabaabduu keessatti dargaggoo hedduu roga kanarratti baasuu ni dandeenya. Aartii dargaggoo Dirree Dhawaatiif hootu karaa aartii seenin jaaniin waliin dhalate aartii waan waliin dhalate san cinaa dhaabbataniituma dammeessuu qofa barbaachisa dammeessinaan yeroo gabaabduu keessatti iddoo guddaarra ga'uu ni danda'a wanni gaariin maali kanneen kan aartii keessa dabran yeroo dabran keessatti if cinaa hiriirseeti isaanii wajjinis kan dalagaa jiru isaanis isa cinaa hin dhabaman abbootiin keenya warreen amma fuula dura taa'aa jiran kun jechuudha halkanii guyyaa deeggarsiisaafis godhaa jiran tanaafuu akka bulchiinsaattis aartiin kun akka guddatu hundi keenya cinaa dhaabbachuuf qophiidha isinis dargaggoonni hamilee isaa kana cimsitanii namootan akka isaa ciccimaan bal'inaan hedduminaan akka bo'u aartiin tun akka dagaagdu akka guddatu
akka Direedawaa qofa keessatti naaf akka guutuu biyyaatti ol baatu guutuu biyyaa bira kuttee sadarkaa addunyaatti bahuu ni dandeesse aartiin yoo kan irratti daleenu taate jechuudha. Kanaafuu hangafoottan keenya warreen nu dura jiran kanaa wajjin taanee hojii tana fuula dura itti fufsiisuu qabna. Waltajjii artistootni gameeyyiin itti bahuun dargaggootaaf muuxannoo qooduu qofa osoo hin taane sirboota jalqabaa afaan Oromoodhaa waggoota 60 dura weeddifaman dargaggootaaf itti yaadachiise Yoonis Abdullaahi waltajjuma tanarratti ture. Kutaan qophii keenyaatis hirmaattota waltajjii kanaatiin barbaachisummaa sagantaa kanaatii fi guddina aadaaf aartii sabaatiif gumaachi waltajjiin akkanaa qabu maal fakkaata gaaffiiwwan joof kaasee deebii kana harkatee jira. Waltajjiin tun bu'aan isiidhaa tuutni afran qalloo kuni hambaabilee citteeti. Gameeyyota caayaa afran qalloodhaatii fi gaaddisa lammii Oromoo jalatti bara 1900 fi afurtammoota keessa afaan Oromoo artii afaan Oromoo qaanqee qabsiisuudhaan irrattis lubbuu kananii wareegamaa irrattis baqachaadha. Afaan Oromoo kan reediyoo cabsa jedhamee himamu sun akka reediyoon cabsine biyya ollaattis baqachaa osoo kaayoo irraan maqin qilleensa irraan tamsaasa biyya ollaatti gallakkisen bara 1900 fi bara 1900 fi bara 1900 fi 50 fi lamatti reediyoonni harar akka banamu kan godherraa kaayoo buura hawwisoo gaaddisa afran qalloo sanaa jechuudha. Kanaaf jecha iddoon isin qabdu seenaa Oromoo keessatti ulaagaalee shanan sabni Oromoodhaa qabu keessatti iddoon guddoon isin qabdu raajiin isiidhaa daawwit isin isiidhaa eenyummaan isin calaqqiftu guddinaa fi dagaagsuu afaan irratti shoora guddaa qabdi jechuudha. Kan ammaan tana agarru kuni hambaa habalee citteeti jechuudha. Erga sabbanni gaaloo facaasee booda hambaa deebitee jaaramtee dhaloota wal dhaalaadhaa amma agarru jechuudha. Akka Dooktar Alii Birraa hundinuu hambaa lamadaa turan. Akka Yoonis Abdullaahi hangafoo turan kana akka Dooktar Alii Birraa hundi hambaa lamadaa turan. Kanaaf jecha akkasumatti gulantaadhaan amma tuuta kana ga'ee jira jechuudha. Kanaaf jecha bu'aan inni qabu takkaffaa walitti dhufeenya namaa namni hundi keenya wanni takkaffaa waliin nu fidu aadaa keenya baruudhaaf afaan keenya baruudhaaf akkasumatti hawaasa keenyaas bikka guddaa takka yookaan maqaa guddaa takka yaamsisuudhaaf walitti dhufneeti harka takka taanee waan kana daleynaa jechuudha. Innaa
akka sabaattis akka biyyattis akka hundattu walitti dhufeenyi kun bareedaadha nutiifis hawaasaafis hundaafu waan hedduudha akkami amma laal nuti hundinuu ani Oromoodha yookaan ani kana dalagee fi ani mataa durarra haa dhaabbadhu fi an jala haa dhaabbadhu osoo hin tahin nutummaan hundinuu walitti dhufnee namni yoo walii galee alaa galaa jette Oromoon saniifuu waliif gallee nuti hundi harka takka taanee xiqqaa fi guddaa keenya hawaasa nu dura ka jiru irraas nutis barumsa fudhanne kanu booda jiruufillee waan bareedaa takka akka dhaamsa kanninuuf walta'iinsa nu feesisa waltaanee akkasitti irra hundooyinee dalaguudha jechuudha walta'iinsi jiraannaan wanni fadhee qallaali ni qallaan jechuun perfect dhee salphaadha. Kaayyoon sagantaadha. Aadaa sabni tokko sabatee sabummaan sabni isaa maal akka fakkaatu eenyummaan isaa maal akka fakkaatu kan mul'isu aadaadha wanta ta'eef aadaa teenya san agarsiisuudhaaf akkasuma aartiin gama afaan Oromootiin eessarraa akka ga'e inni sadaffaadha wal barnoota ta'a beekumtii artistoota buleeyyii fi jiddugolaa fi haaree amma lafarraa ol kaan hundumaa waliinu akka wal barannuufi gaheen buleeyyiidha maal akka ture qooda isaan fi obsa isaan yeroo san irra dabarsan maal akka fakkaatu nulleen akka obsa akkasiisan akka horannu obsa isaanii san maal keessa akka dabran irraa barachuudhaaf buleeyyiillee asitti yaamnee jechuudha. Kana wanni har'aas waliin dhufneef. Wanni yaadneef nuti buleeyyii hunda agarree hangaftoota artistoota dilaa agarree waan caalaa kana hunda ni barra jennee tattaaffii goona. Fuulduraafillee bakka guddaan keenya jennee tattaaffii goona. Buleeyyii kana arguufillee hedduu gammachuu qabna. Aartiin meeshaa olaanaa dhaamsa dabarsuudhaaf humna qabu kan aadaa afaaniif seenaa dhalootaa itti guddisuu dandeemu akka ta'e beekamaadha. Haa ta'uuti dargaggootni arraantanaa amaanaadhaan dabareen isaan ga'ee sochii guddina aadaaf aartii keessatti hojjechaa jiran. Abbootii isaanii kanneen guddina muuziqaaf aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisan akkanumattuu aarsaaf wareegama qaalii kafaluudhaan arrarraan gahanirraa beekumsaaf muuxannoo akkam fudhatan gaaffii keenya ture. Amaana abbootii keenya hanga dandeenyutti tattaaffii godhaa bakka hanga fuunee dabarsuudhaaf ilmaan ilmaanitti tattaaffii godhu jirra. Isaanilleen fuudhanii nungeen nutillee ilmaaniin dabarsuudhaaf ni goona. San caalaa isaan arkinee isaanillee nu cinaa dhaabbatanii asiin ga'uudhaaf hedduu gammachuu guddaa nu dhageema. Hedduu waan guddaa barra qabsoo san keessa dabree waan dila san keessa dabree as ga'ee waan kana nu barsiisuu isaatiif waan guddaa nu dhageema. Nutillee akka isatti rabbiin yoo nu laaffisee kana dabarree ilmaan keenyallee waan kana agarsiisne dasnu jaa gammachuu qabna jechuun fedheeti. Dhaloonni har'aa aadaaf aartii yogguu jennu shagoyyee qofaa miti, dhiichisa qofaa miti, hellee qofaa miti, hellamtaa qofaa miti, shoobdoo jira, geeraraa jira, mirrigaa jira, darashaa jira, akkasumattis shoobdoo jira. Kana bira kuttee daaballii jira. Oggoo bishingaa daabalan jechuu kiyya. Daaballii jira. Farfannaa garagaraa jira. Ta yeroo gaddaa jira. Ta yeroo gammachuu jira. Tattiin daa'ima sossobanii jira. Tattiin daa'ima guddisanii daaddee godhanii jira. Aadaan teenya hangan qabduu jechuudha. Kanarraa amma kan qabachaa deemu jirru aadaa lama sadii afuriin harkaa jechuudha. Kanaaf jecha amma carraa amma jiru kanatti dargaggoonni kuni waan aadaan Oromoo qabdu jechuun afran qalloo kan jaarame magaalaa tanatti kan dhura tanatti kan jaarame dirree dhawaa kanatti baadiyyaadhaa Expo yookaanis meeshaalee hambaa Oromoodhaa wali guuramanii ergaalee meeshaan sun qabdu meeshaaleen mataatti meeshaaleen sun erga qabdi ergaan sii walolo qabdi jechoota qabdi heera tumaa gadaa keessatti kan heerame qabdi saniin waa'ee burqaa sirna gadaadhaa madda sirna gadaadhaa kan taate aadaalee yeroo ammaan tanaa keessatti dagaagsuudhaaf fakkeenya amma qaroomaa jira duri suurtii qaroomaati naannoo kanatti warra bahaa warri dhalate arraas qaroomaa jira kanaaf qarooma kanaan itti fufuudhaaf hedduu natti tolee jechuudha. Ani isarraa akkuma mataa kiyyaatu dura yoon dubbadde nama aartii afaan Oromoo kana keessatti hedduun jaaladha. Buleeyyis ta'ee jiddugolaa fi haaree amma illee kan hin kabajne kan hin jaalanne hin qabu. Tahee immoo addatti namni kun qooda walirra qaba. Hedduu namni dinqisiifadhu warrootan duraa keessa aartisti Yoonis Abdullaa isa tokko. Maaliif yoo jette ijoollummaa kiyya sirba isaa kana abbaa kiyyaa dhaggeeffata. Gurra keessa na jira jechuu kiyya.
onneeti jetana keessana seene yeroo hedduu gizeen deemu kanallee fi xiyyaabuu ni sirba amma fakkeenyaaf yeroo baadiyyaa jiru keessatti sirbii abbaan kiyya qabu CD gurguddaa tokko jira shaklaa gurguddaa tokko isa san abbaa kiyyaniin gaafadha akkana jeenaame waa'ee isaan Somaaliyaa keessatti sirban san warra inni wajjin sirbe hunda maqaan isaa achirra jira achirraa sirbootan san isaa dhaggeeffatu dhagee hin dhaggeeffadha amma tokko qabu mataa kiyya kana keessa naafe kan inni isallee ittiin galatoonfadhu dachii teessan masnoo teessan tarra teessu adawwii teessan bilisummaan gaariidha yaa obboleeyyan kaa hirriibaa darandan sirba kana yeroo hedduu abbaan kiyya dhaggeeffata anilleen isa ilaanin baradhee gizee uruu keessa deemullee abbaan kiyya sirba kana jedha. Matuma galeettuu sagantaa tanarratti dargaggoota gumaacha garagaraa taasisaniif beekamtii kennuudhaan muuxannoof beekumsa wal jijjiiruun dagaagina artiif afaaniif murannoodhaan haariyoomsaan ka'anii hojjechuudhaaf kan itti dadammaqiinsaaf qophaa'ee ta'uun beekameeti jira. Kanaafuu dargaggoon teenya wanti xiqqootti hamilee dhabuurraa baanee hanqa dandeenyutti waan akka viizhinaatti akka mul'ataatti dura keenya waan takka an artiitti roga artiitti artistiin ta'uu barbaade eega jennetti halkanii guyyaa waan saniif haada leen waan san taanee iddoo barbaannu san gonkuma ni keenya maayyii irratti dhaamsiniin siin dabarsu immoo oolmee keenya asirreeffannu dargaggoon namni oolmee isaa bareechee jireenya isaa fuula duraa bareechee jira kana maal irratti siin jaa namni shan sheekni shan yoo jiraate jahaffaan yoo wajjin kan oolu ta'e sheekni jahaffaa isa hattuun shan yoo jiraatte jahaffaan kan isaa wajjin oolu hattuun jahaffaa isa tujjaarri shan jiraatus jahaffaan kan isaa wajjin oolu tujjaarri jahaffaa isa beekaafis akkasuma tanaafuu oolmeyni keenya bikkan taane taanaan nutis waan san filannee jirraa beekaa tanaafuu iddoo oolmee keenya jireenya keenya filachuu fi murteessuuf oolmeyni keenya barbaachisaadha kan jiru furannee dargaggoon teenya waan ta'uu qabnuuf halkanii guyyaa laffoon immoo nurraa eeggamaa kan jiru haa fudhannuu kan jiruun qabaatiti. Wanni inni dargaggoota keenyaaf dhaamu sadarkaa duraatti safuudha. Safuu waa hunda caala. Safuun naamusni hundeedha. Naamusni hundeedha. Wal dhaga'uu, wal jaalachuu, wal hoogganuu, waliin deemuu danda'u. Kana keessatti caasaa mataa isaanii keessatti burqaa kabajaadhaa qabaannaan afaan Oromoo afaan abbaa isaanii waan taateef gamanaas ni gargaara buleeyyiin gamasiis warreen sabboontotaa ni gargaaran gamanaas akkasumatti namni abbaan afaan kanaa hundi ni gargaaraa jechuudha. Wanni isaan irraa eegama tuuta cimsuudhaa fi hamilee guutuudhaan sossoo'uu qofa jechuudha. Fuuldurri isaanii ifa. Kanaaf jecha aadaan dagaagsan aadaan Oromoo yeroo ammaa tana bara addunyaarra mul'atte. Qaroomni bikka tanaa ka'e bara muuziqaadhaan faayamanii walaloof yadaloon addunyaarra mul'achaa jiranii bara. Afaan bara reediyoon cabsanii qilleensa kana keessaa guutan carraa kanatti immoo qaroomaan fayyadamuudha wanni nama barbaachisu. Kanaaf bu'uurri duraa naamusa wanni hawwisoodhaaf barbaachisu naamusa jaalalaa jechuudha. Kana wanni bara kanaafuu kana irratti jabaatanii akkatti fufan cina dhaabbannaa jechuun baadha. Ali Birraa Rabbi haa fayyisu waan inni yeroo takka haasoo tokko irratti dubbateen dhaga'ee ture. Yoo isinii ta'e akka nuti isiniin jennutti sirbaadha. Yoo isiniin taane immoo biyya teenya gadhiisaa deemaadha nuun jaanii jee. Akkisan amman jiru Rabbi haa galatu. Wannummaan aartii tanarraa aartii teenya guddisuurraa if booda nu deebisu uummata akka illee hin jiru. Wanni akka ta'e duuba nu deebisu hin jirtu wanni sodaannu illee hin jirtu jechuudha. Gama bulchiinsaatiinis yoo rakkinni nu mudate nu cinaa dhaabbatan nu gargaaruu irratti illee ta'e rakkoo isaanirraa qabnu takka illee waan hin qabneef wanti akka ta'e duuba nu deebisu hin jirtu. Rakkinni yoo deebi'e illee abatan if duuba wanni nu deebisu hin jirtu. Nuus qabiyyeen aadaaf aartii arraan tanaatiin waltajjii dadammaqina aadaaf aartii magaalaa teenyaatiif qophooyte irratti wanni wali qaqqadaaddanne kana fakkaatam nu hordofuu keessaniif allamagan.
أكانا كنكمون والتي لكيا أكانا كنكمون والتي لكيا وتفينا فري ويتابنكي يا ويتابنكي يا أكانا كنكمون والتي لكيا أكانا كنكمون والتي لكيا وتفينا فري ويتابنكي يا ويتابنكي يا Oh yeah,